Yooshiyaa weelkaam mana dhufu jenneerraa bakka nagaan dhuftanii har'a guyyaa har'aa kan isinitti agarsiisuu barbaade waa'ee telegiraamiiti. Telegiraamiin addunyaa kana irratti biyyoota baay'ee irratti beekamtii guddaa argateera. Biyyi yeroo jalqabaatiif telegiraamii argatte biyya Raashaati jechuudha. Raashaa Yuukireen akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2005 hadda waggaa 10 ga'eera jechuudha. Telegiraamiin erga hundeeffame jechuudha. Biyya Raashaatti akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2013 telegiraamiin kan argame jechuudha. Egaa telegiraamii kana obboleessa lamman maqaan jiraa telegiraamii faawundeed kan godhanii kan maqaan jiraa Brothers Nicola and Pep Duroo Raashaa keessatti karaa mootummaa Raashaatiin gurguratanii biyya kanaa ba'anii lammii Indiyaati garuu kan nama dhibu dhalataa Indiyaati jechuudha. Addunyaa kanarratti immoo Indiyaan immoo telegiraamii fayyadamuudhaan beekamtuudha. Argannoo mootummaan to'annaa jala oolchee jiru kan telegiraamii galii isa guddaa irraa argatu mootummaa Raashaati jechuudha. Biyya Raashaatti ta'anii biyya Jarmaniiti telegiraamii kana biyyoonni baay'een ittiin beekamoodha jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa olaallee biyyi telegiraamiin beekamte biyya akka kanaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Tokkoffaan Yuunaayitid Isteets namni fayyadamu baay'ee jiraachuu biyya kanas USS State of the Covering North America. Egaa Yuunaayitid Isteetiin keessattis baay'ee ni fayyadamu. Telegiraamii wanti adda isa godhu liinkii qaba, yuuzarneemii qaba, iccitii eeguutti beekamaadha. Viidiyoon isaa viidiyoo fayyadamna, audiyoo fayyadamna. Telegiraamiin biyyoota namoota bilbila androoyidii qaban hundinuu telegiraamii fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Telegiraamii fayyadamuu hin danda'u. Silkii biyyoota 52 keessatti telegiraamiin tajaajila kennaa jira jechuudha. Warra androoyidiin eeyyamameef jechuudha. Kanaaf nama lamatu hundeesse jechuudha. Lammii Indiyaati. Kan nama dhibu yuutuubiis kan hundeessan lammii Indiyaati. Indiyaanii sooshaal miidiyaa irratti ammas tokkoffaarra jiru jechuudha. Yuutuubii hoogganuudhaan teekinooloojii fayyadamuudhaanis obboleessi lamman maqaan jira kana jechuudha. Niikoolaa Duroo jira obboleessa kan lamman kan argate jechuudha. Kalaqaa kana telegiraam faawundar Yuukireen keessatti jechuudha. Namticha amma asirratti mul'atu kana jechuudha. Namtichi kun hundeessaadha jechuudha. Kun achi ka'ee Muusaa kana jechuudha. Imeejiin jira kana fakkaata egaa bakki jira olaalle jechuudha. Telegiraamiin egaa biyya Indiyaa, biyya Jarman, biyyi telegiraamii tasuma hin fayyadamne yookaan sooshaal miidiyaa hunduma dhorkiteetti Kuubaadha jechuudha addunyaa irratti. Biyya Kuubaati. Biyya 155 telegiraamiin tajaajila hin kennaa. Bilbila androoyidii nama fayyadamuuf jechuudha. Telegiraamii akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 2005tti jechuudha. Maaliif reefu waggaa 10 gahaa jechuudha telegiraamiin erga akka addunyaa irratti gadhiifameeti jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha waa'een telegiraamii egaa faayidaa baay'ee qaba. Yeroo ammaa kana barumsa ittiin baratama. Yuutuubiin viidiyoon adda addaa achirratti gadhiifama. Damee barumsaati. Telegiraamii irrattis qarshii hojjechuun onlaayiniidhaan hojii hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Karaa telegiraamiitiin dijitaal warreedii keessa gallee waa binnee gurguruu hin dandeenya. Kanaaf telegiraamiin baay'ee barbaachisaadha. Fayyadamni isaa bu'aa baay'ee qaba. Seenaan telegiraamii kana fakkaata.